Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'ee baay'ee viidiyoo isin fayyadudha. Haga dhumaatti viidiyoo tana dhaggeeffadhaati. Hiriyoottan keessan biraan gahaan isin jedha. Wantoota 3-4 akkas qabadhee isinii deebi'ee jira. Hundi isaaniitu iyyuu waan isin fayyadani. Keessattuu maal jedha akka isinitti hin beeku hundi isaaniitu si fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti dhaggeeffadhaan isin jedha. Viidiyoo tana gara viidiyoo kiyyaatti osoo seenne dura chaayinaalii kanaaf warri haarawaa taatan baga nagahaan dhuftanii maatii keenya nuuf ta'an isin jedha. Akkasuma laayik sheerii hiriyoottan keessaniif sheer godhaa, keessattuu warri biyya alaarra jirtan jechuudha. Egaa viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee gatii tikeetii tokkoffaa irra isiniif hima. Akkasuma immoo lakkoofsota haga lakkoofsa 3 tokko hin baasirraa qabadhee isanillee isiniifan kaaha jechuudha. Akkasuma immoo gaafii na gaafachaa turtan akka hunda keessaniifuu ifa isinii ta'u saboonni kana viidiyoo hojjedhee hin beeku irraan turee jira jechuudha. Sababuma biizii ta'eef san ijoolleen na gaafattan keessan asumatti tokko hundaafuu yookaan gaafii ta'uu danda'a waan ta'eef asumatti isinii ibsa jechuudha. Hunduma keessaniifuu haga dhuma viidiyoo kiyyaatti na waliin turaan isin jedha. Ishee obboleeyyan kiyyaa tokkoffaa irratti gatii tikeetiin isinitti hima jechuudha. Hundi keessanuu kana sirriitti eegda waan ta'eef jechuudha. Gatiin tikeetii baay'ee tokko gadi bu'ee jira. Gatiin tikeetii duraan doolaara 339 illee ta'ee isin jedhee isinitti himee jira. Sanumarraayyuu gadi bu'ee doolaara 295 tti gad deebi'ee jira jechuudha. Onlaayiniidhaan immoo yoo kan bitattan ta'e tikeetii onlaayiniidhaan yoo kan bitattan ta'e doolaara 285 akkas ni bitattanii jechuudha. Kana jechuun baay'ee gadi bu'ee jira. Baay'ee gadi bu'ee jira. Akka duraanii sanii yoo laallu jechuudha. Kuni Beeruutii gara Finfinneeti jechuudha. Beeruutii gara Itoophiyaati kan ta'u kan isinitti himaa jiru Beeruutii gara Itoophiyaati jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa baay'ee tokko gadi bu'ee jira. Baga gammaddanii keessattuu warri ala jirtaniif baay'ee tokko nama gammachiisa. Warri keessa jirtanillee akkuma ta'ettuu madaamonni keessan isinii muranii isaanii biyyaa gara biyyaatti fakkeenyaaf Kuwaatarii, Dubaayin kanaan nama muran jechuudha. Sila gatii kana dheessaniifu isaniin isinii muran jechuudha. Garuu warra ala jirtaniif baay'ee tokko nama gammachiisa. Tanaan dura 400 muramee jira, maallaanis muramee jira. Garuu 295 onlaayinii irraa 285 baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Isatti aansuudhaan wanni na fidee as keessa akkuma beekamutti akkuma waliigalaatittus samoonni kana keessa dhibeen koronaa kun baay'ee isaa humna ol dabalee jira jechuudha. Akka duraanii sanitti jechuun ni danda'ama. Baay'ee tokko namni haa sodaachuu dhiisu malee, namni hojii ofii haa hojjetatu malee, oolee bakka fedhe oolee haa galuu malee dhibeen sirriitti dabalee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo akka ejensiin Itoophiyaa kan Beeruut keessa jiru himetti iddoon tokko cufamuu danda'a sababa dhibeen kun baay'atee fi jedhee karaa Facebook peejii isaaniitiin gadhiisanii jiran jechuudha. Lakkoofsa haga lakkoofsa 3 tokko achirraan qabadhee isiniin gahaa. Lakkoofsi kun maaliif isin fayyada? Yeroo akkam itti fayyadamtan kan jedhullee isiniifan hima jechuudha. Isin bichaan akka dhumaatti hordofaati. Hiriyoottan keessanii sheer godhaa. Yoo jaallattan immoo laayik gochuullee hin dagatinaan isiniin jedha. Tokkoffaa irratti lakkoofsi inni isiniif kaa'u koomentii duraa irratti isinii kaaha jechuudha. Lakkoofsa duraa yeroo paaspoortii keessan haaromsifachuuf taatanitti dura bilbiltanii warafaa qabsiistanii jechuudha. Lakkoofsa saniin bilbiltanii paaspoortii akka haaromsifachuu barbaadan itti himtan jechuudha. Lakkoofsi inni duraan isinii barreessu jechuudha. Lakkoofsa inni itti aanee isinii barreessu immoo rakkinni mana keessa jiru madaamii keessanii walitti rakkoo qabaattan akkasuma immoo damoosa keessanillee kan isinii kafaluu didan kun akka waliigalaatti jechuun ni danda'ama. Kan damoosa kana yaa ta'u damoosa irraa yoo taree rakkinni mana keessa kan jiru baay'eedha jechuudha. Ijoolleen tokko koontiraatas fixanii maalis fixanii birma kiyyaanuu nagalchi lakkii
gara biyya kootiin galaa hoo jedhan madaamiin tokko tokko ishin jedhani taa'idha maalidha bakka beektukaa sarratanyaan hin jiru as keessa. Osoo imbaasii deemanii kan gaafatan ta'e sarratanyaa Itoophiyaa hin argatanii qorsaaf soqonnatti fakkaata dawaadhaaf soqanii dhuguman isin hin jira hin argani $500 $600 osoo u'u jedhanii hin arganii. Sarratanyaa Itoophiyaa qofaa miti kama biyya kaawwaniitu biyya kana keessa hin galan malee isaan keessan ta'anii isaanuu garatti keessaa badan dhaban waan ta'eef hin argatan jechuudha. Kanaaf jecha maal godhu waanuma ta'een taakkoo wayii jala buusaniitiin sarratanyoonni akkuma mana jirtu san turtu goosisanii yookaan immoo kontiraata mana tokkotti yoo fixan mana tokko baasanii gara mana biraa fidanii ejensii fidanii ejensiinis immoo waan ta'e irratti argatee $500 tana irratti argatee gara mana biraa dabarsa jechuudha. Kanaaf isin wanni gochuu qabdan ejensiin Itoophiyaa kan Beerut keessa jiru rakkina kana hunda ni beeka. Isin daarektii bilbilaan lakkoofsan isirra kaa'u kanaan isaanitti bilbilachuu dandeessan jechuudha. Isinii hiikaa tanan dura akka karaa feesbuukii peejii isaaniitiin beeksisanitti ijoollee damosa isaanii hin arganne gara $3,000 akka irraa fuudhaniif himanii jiran jechuudha. Namni ijoolleen waggaa 3 waggaa 2 sanuu oluu ta'uu danda'a damosa isaanii hin arganne ni jiru. Kana jechuun ammoo namni amma viidiyoo kana dhaggeeffachaa jiraattan hiriyoottan keessanii sheer gochuudhaan lakkoofsa kana koomentii duraa irratti isinii barreessa jedhee jira. Bilbilattanii akkatti himattan isin jedha afaan Arabiffaatiin miti waliin haasoftan afaan keessan afaan Amaariffaatiin waliin haasofuu dandeessanii kama ta'e waliin haasofuu dandeessan jechuudha. Imbaasii asiitii miti kan biyya keenyatti jechuu barbaadeetanii lakkoofsan amma jala isinii kaa'u rakkina mana keessa jiru yoo ishin gazzaba keessan isinii kafaluu didde akkuma kana ammoo kontiraata keessaa fixattanii gara biyya kootiitiin galaa birruma kootuun tikeetii naamurii jetteen yoo isaan kan asii achi isin daddabsan ta'e kattitaa lakkoofsisaniin bilbilattanii akka itti himattaniin isiniin jedha. Ani viidiyoo tana qabadhee kan isinii deebii haddaa waan isin fayyadu jedheeti jechuudha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa lakkoofsa koomentii duraa irratti isinii barreessaa. Ka biraatti keetiin akka gadi bu'e isinitti himee jira lakkoofsa kanneenillee isiniif gahee jira jechuudha. Lakkoofsa qabadhee isinii karaa feesbuukii peejiitiin fudhadhe namoonni tokko tokko achi jalatti isaan Amaariffaan barsiisanii Amaariffaan barreessanii namoonni tokko tokko Amaariffallee dubbisuu dhiisuu danda'a haasa'uu danda'eetu dubbisuun rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf lakkoofsa waan isaan isin barbaachisuuf koomentii jalatti adda baasee isinii hima. Waan rakkina akkasiisan qabaattan qaxitaatti bilbilachuu dandeessanii. Ka biraa immoo gaafii tokko tokko ijoolleen na gaafatan jechuudha. Gaafii isaan na gaafatan keessaa hunda keessaniifuu yookaan gaafii ta'uu danda'a. Ani kontiraata kiyya xumureen jira. Garuu madaamiin tikeetii naaf fiduu diddee akka hin galuu hin barbaadu ijoolleen naan jedhan ni jiru. Kuni maal jechuudha? Yookiin ofii keetii muradhu galii nu akka ati galtu hin barbaannu ergati galuu barbaadde gazzaba keetiin muradhu galii jedhan. Kuni an akka ofii kiyyaatitti homaa wanni gaafii nama gaafachiisu hin qabu. Aannan balsootti dhangalee jedha Oromoo waan akkana kana. Ijoolleen damoosa isaaniitti iyyuu waggaa 2 waggaa 3 sanii ol iyyuu kadhabantu jira. Isin damoosni isinii kafalame gatii tikeetii murattanii galuun salphaadha natti fakkaata. Salphaa dhugaan isiniin jedha. Mucayyoon takkafaa akkana naan jette an ofii kiyya gatii of danda'ee galuu hin barbaadu naan jette hin agarrame jechuudha. Ijoollee akkanatti rakkina irratti jigaa jiran kana osoo argitanuu birri isaan isinii kafalanii tikeetiin xiqqoodha. Yoo gara biyya fakkeenyaaf Dubaay murachuu barbaadde Kaatariin biyya biraatiin murattee galtan kana caala gad bu'a waan ta'eef kuni ani homaa gaafii natti fakkaatu. Murattee gara biyya keetii galuudha. Gazzaba keetiin jechuudha. Sanuu kadhabe gazzabumayyuu kafaluu fi kadhabanii as keessatti raaka'amaa jiran ni jira waan ta'eef isin gazzaba harkaa qabaatanii gadii tikeetii muradhuun waan hin danda'amne. Akkana isin jedha akkasitti hubadhaa obboleeyyan kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa agasitti nagaannaa tura.